الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل الظلمة نورا وتحول الحزن فرحا وسرورا وموات القلب بعثا ونشورا كيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أزكى الناس وأتقى المخاطب من ربه على لسان جبريل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصابيه الدجى ومعادن التقى درسي سلام اتور جنتا نجاة والقافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baga rabbiin umrii teessan qusatee fuula bareedaa kanaan ija nagaatiin baga rabbi ol nu garsiise. Fakkeenyi kiyyaa fi fakkeenya ambiyoota na dura tartee akka fakkeenya namicha tokko mana ijaareeti jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Namtichi wayita mana ijaaree tolchee bareeche iddoo bolokeeta takkaa dhiise. Namoonni mana inni tolche kana ijaaree tolchee bareeche kana laaluu dhufaniiti. Namni marti yaada irratti kennata. Manni numa bareedaa osoo bakka bolokeetaa tana itti guuttee jedhaniin akkuma namichi mana kana waa irraa hirdhise nabiyyoota rabbii wal faana ergate anatu irraa hirdhate xumura anatu goolabe ana booda nabiyyiin hin jiru jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ganaa yoonaa achi nabiyyiin nuti eenyu hin jiru. Seerri haaran baafama biroo qur'aanaa fi hadiisan ala wanni biraa dhufu hin jiru. Amantii dur kaleessa nabiyyoonni itti wal faanaa walii labsaar dhageette maalummaa amantii islaamaa irraa wal yaadachiifna jidduu magribaa fi shaayii kana. Amantii islaamaa milkaa'ina jiruu nama dhuunfaatii fi gamtaa seerota dogongoraa namni islaamummaa irratti kaasuu fi tolinni islaamummaa maal akka ta'e jidduu magribaa fi shaayii muhadaraa gabaabduu tana goona. Fal-islaamu a'zamu ni'matin islaamummaa wanni jedhamu irra qananii guddaa waan rabbi gabroota irratti ooleeti. Namni islaamummaa ufiin argatuu hin danda'u. Malkii tolinaan hin argatan, qabaataniif hin argatan, saraasanyii firaa fiixoma bareeda irraa dhalataniif hin argatan. Nama rabbi jaalatee filateetu irra ka'ama. Osoo abbaan ilmaa kennuu danda'e nabi Nuuhtu ilma ufiitii kenna ture. Osoo ilmi abbaa ka kennuu sila Ibraahimtu abbaa isaatii kenna. Osoo nisbaa gara adeeraatiin argataniiti rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam abaa xaalibii kennanii turan. Garuu akkasii miti. Islaamummaa rabbiin nama jaalatu qofaaf kenna. Amantiin islaamaa amantii rabbii biratti sadarkaa qabdu. Amantiilee duniyaa tana keessa jiran keessaa wanni rabbi biratti fudhatama qabdu islaamummaa. Inna ad-diina 'inda Allaahi al-islaam. Amantii fudhatama qabdu jedhee rabbi ragaa bahe. Namni islaamummaa malee amantii biroo ka soqu ta'e duniyaatti illee kasaaree akhiratti illee kasaara. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نمني إسلام من الأمنتي برو بربادي ربي سران كيبلو آخرة فردي فول ربي تتلين كسارة إلى ربي. أمنتين إسلام أمنتي ربي جالتي إسنين لين جالت لنون جده. مقاسة مكا إسلام جدو كان الرأيو كاني amantii namni dhaddacha jalatti wal gahee maqaa kana kireet godhee itti yaadee baasee miti. Ka rabbiin ofii isaatii moggaase. Islaama ta'allee jedhee namni itti nu ajaje rabbi. Kanuun jaalatellee rabbi. Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'matii wa radiitu lakum al-islaama diina. Guyyaa hardhaa kana islaamummaa amantii tana isinii guutee jira. Achi booda hirdhinni hin jiru. Tola kiyya hedduu isinitti qanani'ee jira. Islaamummallee amantii ta'u isinii jaaladheedhe rabbi. Chaappaa rabbi biraatti dhaame. Amantiin islaamaa amantii duniyaa akhiratti ittiin najaa baatuudha. Qalbii shirkii fi bidarraa qulqulleessiti. Gara laafina haqummaa
jidduu namaatii fi jidduu rabbi illee mirkaneessiti islaamummaan. Amantii haqatti nama yaamtu, amantii dhala namaati illee wajjin deemtu, amantii yoo isii qabatan malee jannatan arganne. Kulliin nama laa ilaaha illallah hin jenne jannatan kajeelu. Shafaa'aa nabii keessatti illee kajeellaan qabu. Wanni rabbiin dilii dur keessa turte ittiin sii dhiisulleen seensa ati islaamummaa seentuun rabbi badii dur dabarte sii dhiisa. رسول ربي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. قبطي قرقودة ربي ربو مسيتا اتجال ليو رقاسي بهمي قما كيتيتي أتي يو ربين توكيتي كان دل كان دلن كان موفن كان دون كان دلومن ربي سيتا اتي أمنتي jaalala kanaa yoo qabaatte islaamummaan amantii sii ta'utti jaalalli qoma kee yoo jiraate nabiin ergamaa ta'uu yoo qoma kee jaalalli jiraatte namni kun jannata haqa godhateedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Qabxiin jireenyi nuti jiraannu rabboomaa fi diinaa fi karaa nabii qofa irratti ta'uu miti. Gaafa nuti duunee qabrii gallellee gaafin nu dhiyaata. Gosa feeterraa dhalatuu dandeetta. Mattaa'uqaan gosummaa asitti hafti. Gaafa qabrii bu'awwanni gaafii gurguddaa rabbi irraa nama gaafatu man rabbuk, eenyu rabbiin kee, wamaa diinuk, amantiin kee hoo maali, nabiyyiin kee hoo eenyunni gaafiin qabrii keessatti. Duuba amantiin islaamaa waan kabajaa ittiin argatan. Umar ibn al-Khattaab waan jedhe nuti ummata xiqqaataa turre jedhe. Fa'azzana Allahu bil islaam. Islaamummaa tanaan rabbi mataa ol nu qabe jedhe Umar. Gaafa dur gosti guddoon gosa xiqqoo nyaattu dhalli namaa namummaa fixate. Gadaa akkasii ka namni zulmii fi raqa nyaatu waan fokkattuu qofa fayyadamu islaamummaan dhuftee xaharsite. Islaamummaa tanatu mataa ol nu qabe jedhe Umar. Amantiin islaamaa amantii ambiyoota as dura darbaniiti. Ilaalchi tokko tokko ka islaamummaan jaarraa as kaluu dhufte nabi Muhammaditu fide jedhan. Kuni dogongora. Amantiin dur ambiyoonni irratti jiraataa turan islaamummaadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akka diinan kun akka islaamummaan tun isa biratti fudhatama guddoo qabdu diinan isa malee ta biroo hin beekamne rabbiin biratti ragaa guddaa inna diina cinda Allahi l-islaam. Ambiyoonni hedduun islaamummatti yaamaa turan. Nabiyallaahi Nuuh wa umirtu an akuuna min almuslimiin muslima ta'utti ajajame jedha. Nabiyallaahi Ibraahim wayta rabbiin idh qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin masakami jedheen rabbi ajaja rabbi biraa itti bahe wayta rabbi itti himu nabiyallaahi Ibraahim ani rabbii kiyya hoosii masakame jedhe jalaa gale. Nabi Ibraahim islaamummatti nama yaamaa ture. Tawhiida qulqulluu akka rabbiin tokkochummaa isaa qararanitti nama yaamaa ture. Nabiyallaahi Yaaquub gaafa duuti itti dhuftu ijoollee isaa walitti qabee maadhaa tacbuduuna min ba'di, eega ani deeme ana duuban maal gabbartan jedhe. Nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik, rabbii keetii fi rabbi abboota keetii gabbarra jedhaniin. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمة تاتمالي اندوئنا جتشا دامس نبي الله يعقوبيت. نبي الله موسى مسلمة توري أمنتي إسلامتنا ما ياما توري. نبي الله عيسى كأما نمني برو يسوس كريستوس جدون إسلام أمتنا ما ياما توري. نبي الله عيسى واني إني تنما يامي أمنتين نبي عيسى برسيسا توري أمنتي إسلامات. ربين كينيا سبحانه وتعالى ويتحواريوتا والرئيس والجنجر الردبة اشهد بأننا مسلمون كان جدانين نبي عيسى نتي مسلم توتا رقانو به جدانين ور نبي الله عيسى والجين توري مسلمة رقانو به نبي عيسى أما نمني ربي جدايا أما تكنا رقايسا قدة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمنتي أنبيون أكنت ياما والفانا دفتكنا بودر رتئان قول بما يوكا أمور نبي جاتا إمالي
wanni inni amantii haarawa ofirraa fide tokkolleen hin jirtu jechu. Duuba amantiin islaamaa tuni amantii nabiyyoota nu dura darbaniiti. Islaamummaan nabiyyoonni itti nama yaamaa turte tun amantii akkam? Islaamummaa wadda'annee salaatuu qofatti beeyna? Yoo islaamummaan minbaraa fi mihraaba keessaa hin ba'in dogongora qabna. Jireenyi, deemsi, uffanni, gaddi, gammachuun kulliin jiruu ilma namaa islaamummaa wal qabata. Mihraaba dhaabbatanii salaachisuu fi minbararra dhaabbatanii khaxabuu qofaa miti. Jireenya ilma namaa guutuu ilaallata islaamummaan. Seerota duniyaan tun ittiin bultu hunda wanni bulmaata gayaa fi seera gayaa lafa kaa'u amantii tan. Kullii wanni jiruu ilma namaa qooda islaamummaan irraan fudhanne hin jiru. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa inna Allaha ya'muru bil'adli wal ihsaan. Kuni amantiidha. Maalitti nu ajaja? Amantiin ati duuka deemtu maaliif si ajajdi? Haqatti si ajajdi. Tola oolutti si ajajdi. Kulliin jiruu ilma namaa haqaan deema. Ollaan haqa qaba. Haadha abbaan haqa qaban. Rabbi haqa sirraa qaba. Wanni hundi haqa qaba. Ijoolleen haqa sirraa qabdi. Maatiin kee haqa sirraa qaban. Fa'aati kulla dhii haqqin haqa. Waan haqa sirraa qabu kana hunda haqa isaa guutii kenni. Akka kanatti ajaja islaamummaan. Waan silaa ilmi namaa miidhamuun rakkatuun hundarraa si dhoorgiti. Wanni islaamummaan itti si ajajdu hundi waan bu'aa sii qabu. Wanni isiin irraa si dhoorgitu hundi waan bu'aa sii hin qabne beeki. Diin si eeydi. Lubbuutee si eeydi. Wanni rabbi hin sagaaggalin jedhuuf waan santu fokkattuudha. Farsoon dhuginaa wanni rabbi jedhuuf badii itti beeka. Foon karkarroon nyaatinaa wanni rabbi jedhuuf waan san badii itti beeka. Rabbi waa malee irraan hin dhoorgine. Lubbuuteen naf hin taane. Aqlii namaa namaa eeydi. Waan sila aqlii namaa jijjiirurraa si dhoorgiti. Qabeenya keessi eeydi. Qabeenyi yoo haqa sadaqaatii fi zakaan ba'e malee nama rabbitti amane tokko akkanumaan saamuun humnaan irraa fudhatuun dhoorgamaadha. Gurra keessi eeydi. Namni gaafa islaamummaa caayaa isii jala seene gurra ufiille akka tiifatu rabbi isaa aanjesse. Nama rabbi shahaadatayni itti beeku akkanumaan fadihaan godhan. Man satara musliman jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Namni nama muslimaa tokko sattare satarahu Allahu fi dunyaa wal aakhiraa. Duniyaa fi aakhirallee si sattare. Ati akkanumaa waan tokko argitee ittiin hin fayyidu islaamummaan hubadhaa jetti. Nama kana sattarta hin dhoysita. Rabbi eebiitee si sattara kuni haqa. Waan silaa ilmi namaa kun osoon hubannee olii gad ittiin fiigu. Ati amma rabbi ta'u maaliin beeyta? Wantoota hedduu ayatoota isaatiin wantoota silaa rabbi ittiin beeynu mirkaneeffannee rabbiin kun rabbii dhugaati jennee amanna. Waan sanirraa hafe nama akka kiyyaa keetii namni aqlii qabuun sujuudaa fi maal jettan? Islaamummaan amantii akkasiiti. Beeynee hubannee rabbii kenna maal akka ta'e beeynee dhufnee sujuudaa fi jirra. Akkasimi osoon hubatiin, osoo waan isaan beekin, osoo kitaaban dubbisin, osoo keessa isaan beekin akkanumatti namni kun rabbi jechuun ta'a? Hin ta'u. Amantiin islaamummaa tun amantii haala gaggaarii irratti nama kakaastu. Yoo tartiibni akkaataan kenna karaa gadi dhiise malee wanni islaamummaan itti nama ajajdu amala gaggaarii, akhlaaqa gaggaariidha. Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam innamaa bu'ithtu li'utammima makaarima al-akhlaaq. Wanni ani ergameef amala gaaromina kana guutuu fi jedhe Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Amantiin islaamaa amantii dhugaa dubbachuutti nama ajajdu, kijibarraa nama dhoorgitu, akhlaaqa gaggaarii kullu khaslatin jamiila. Rogni bareenni silaa ilmi namaa ittiin milkaa'u hundi ajajama islaamummaa kana keessa jira. Duruu rabbi seera nuu kaa'e amantii dhala namaatiif kabaja qabdu. Lubbuun uumamte tun kabajaa guddaa qabdi. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa walaqad karramnaa banii aadama. Dhugumatti ilma namaa kana kabajnee jirra jedhe Rabbi. Ilma namaa kana kabajnee jirra. Lubbuu takka haqa isiitiin malee baasuun dhoorgamaadha. Dhiiga namaa gadi naqurraa si dhoorgiti.
lubbuun ilma namaatun kabajaa qabdi. Haqa isiitiin malee lubbuu dhiiga gadi naquu dhoorgiti amantiin tun. Amantii uumama kanaa rahmata godhutti nama ajajdu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam الراحمون يرحمهم الرحمن ورنا ما تولا أولو ربي تجرى رحمته قول رسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ورد جي رحمة ولي قدا ورسمي رحمة إسني قدا أمنتين إسلام أمنتي أكسي أمنتي رحمة أمنتي قرلافنا الدين بنيت على التيسير للتعسير الدين وسط أمنتي جد غليس amantii waa namaa laafistu amantii waa namatti hin jajjabeessine amantii akkasiiti yoo rahmanni bifa qabu ta'e islaamummaa fakkaata amantii obbolummaan itti mirkanaa'u osoo kullii kenna saraasanyii wal gaafanne amma iddi walitti nun jiru tarii gosa garagaraa himatuu dandeenna wanni tokko nu godhee luka walitti maxxanfanne akka salaan nu godhe maal jettan kaleessa Bilaalii habashaa gurraacha silaa namni xixee tuffatu ka gabra ta'ee dhukkee makkaa keessatti azabamaa ture Salmaanii biyya Faransarraa dur kabajan qabne ibidda qabsiisa abbaa wajji waltara nama aqlii qabu ayyu ilaahin haadaa jedhe bar sii rabbiin kun rabbuma akkamika yeroo garii qabsiisanii yeroo garii dhaamsan jedhe Salmaan boodarra islaamummaa fudhate biyya Faarisirra Suheeb biyya Ruumirraa dhufe kun muhaajiraa kun ansaaraa biyyoota garagararraa walitti dhufaniiti obbolummaa islaamaatiin seenaa keessatti arra dubbatamaa jiran Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa innamal mu'minuuna ikhwa mu'mintoonni walii obboleeyyan jedhe Rabbi obboleessa kee ka wajjiin dhalattee inni rabbiin beeynerra ka saba biraa ka rabbi beekutu caala rasuulli sallallahu alayhi wasallam almuslimu akhul muslim namni muslimaa tokko obboleessa muslimaati jedhe akka qaama tokkooti qaamni yoo tokko irraa dhukkube kaan gurzaa bula akkana mu'minni walii rifatuu fi walii yaadda'uu keessatti jedhe rasuulli wayita fakkeenya ka'an alayhi salaatu wassalaam amantii cinqaa akka ati lubbuu tee darartee rakkistee cinqitee uf miituun barbaanne rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa yuriidu allaahu bikumul yusra walaa yuriidu bikumul usra laafina isinirraa barbaada malee cinqaa isinirraa hin barbaaduu jedha imala baate furiinsa soomanaa rabbi karaa sii godhe sii aanjeessi sitti hin jabeessine salaata dur guuttee afuritti salaattu lama godhadhu jedhe ka yeroo adda addatti eeydee achi fageessitu walitti jam'ii godhadhu jedhe kuni hundi akkaataa laafinaati islaamummaan amantii cinqaa hin qabne akkuma rasuulli inna addiina yusrun amantiin tun amantii laafina irratti ijaaramte islaamummaan amantii laafina irratti ijaaramte jiddu galeettiidha addiinu wasat walan yushadda addiina ahadun alayhi illaa galaba namni islaamummaa rabbi jiddu galeessa godhe kana ofirratti jabeessuuf yaale wanni inni ofirratti jabeessu sun isa injifata gadaa nabii kennaa namoonni sadii ibaadaa nabii odeeffachuu dhufan duraa nabii rabbi araarame nuti kenna araarama ofitti hin beeynu ani aga jiru turmana umriin soomanaan faxaru jedhe tokko soomana addammuru jedhe tokkommoo halkan guutuu dhaabbadhaa hin rafu jedhe tokkommoo haadha manaan fuudhu jedhe bultiin ijaaru jedhe jara kana sadiin nabiin dhagahan alayhi salaatu wasalaam namni akka kiyya rabbi beeku hin jiru jedhe rasuulli irra namni akka kiyya rabbi sodaatu hin jiru anaa nagartanii yeroo garii hin soomaa yookaan hin faxara bultiillee ijaarradhe yeroo garii hin rafaa yeroo garii hin dhaabbadha namni karaa kiyyarraa gore narraa miti jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam wanni karaa nabii irra deemnuun karaa rasuulli sallallahu alayhi wasallam nuu taraaran hundi isaa laafaadha irra deemuun nama hin dhibu yoo shayxaanaa fi fedhiin lubbuurraa nama jalliste malee karaa rakkoo takka hin qabne amantii laaftuudhaa jechuu duuba islaamummaan akka kana qabdi
eegaa islaamummaan sadarkaa akkanaa kana qabaatte milkaa'ina islaamummaa nama dhuunfa irratti ati islaamummaa argatuun maal argatte yoo siin jedhe tarii arrabni si qaanfatee afaan keessatti si kufuu danda'a. Wasfii amantii jabduu rabbii irra nu kaa'ee kana yoo rabbiin galata galchinee qajeelluma kanarraa nun dabsinii kadhanne malee akkaataa itti himantu nama dhiba. Amantii dalagaa abbichi dalagate rabbi nama jalaan dayyaani hamtuun inni dalage sirratti hin baachifamtu. Walaa taziru waaziratun wizra ukhraa. Nama dalagaa gaarii dalage ati islaamummaa tana fudhattee dhiira ta'i durba ta'i yoo dalagaa gaarii dalayde falanuhiyannahu hayaatan xayyiba jireenya gaarii ta'e nama san jiraachifna jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Milkaa'inni aganaga hin jiru matuma dalagaa gaarii dalaguu keetiitiin jiruu bareedduu duniyaa irratti jiraatta aakhirratti illee galata isii argatta. Ilmi namaa kun eega jiruu duniyaa tanatti dhufe matuma duniyaatti dhufuutiin rakkotti dhufe ganda rakkoo dhufanii hin rakkadhu jechuun hin ta'u. Rabbiin duniyaa fi bishaan wal fakkeesse. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء akka bishaanii fakkeenya nuu godhe rabbi. Bishaan fakkeessan kana namni wayta bishaan seene jiidhu malee nafu wayta duniyaatti dhufu mokkoramu malee nafu. Namni yoo duniyaatti dhufu mokkorri isa qabatu malee nafu yoo bishaan seenu jiidhu malee nafu. Gaafa duniyaa tanatti dhuftu rakkina dhiphina cinqaa gadda yaaddo waan jedhamu kana hunda waan tokkoon tasgabbii argatta siin jetti amantiin. Maa inni rabbi yaadatuudha rabbi zakkaruudha. Alaa bidhikrillaahi tatma'innul quluub. Zikrii tanaan qalbiin ziqii argattii jedha rabbi. Idan qalbiin teetu wanni isiin itti tasgabbooftu mokkora jiruu duniyaa fitna cinqaa hirdhina dhiphina waan jedhamu kana hundarraa wanni islaamummaan furmaata sii gootee tasgabbii jiruu argattuun zikriidha siin jetti. Wanni namni ittiin booharuun tasgabbii jiruu argatuun salaata siin jetti. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam arihnaa bihaa yaa Bilaal mee afuura nu baafachiisi jedha. Yeroon qalbiin nabii itti tasgabbii argattu wayita salaata keessa jiru. Nuti immoo faallaa sanii yeroo salaata dhufne ceemminsaa fi hifannootatu nutti bu'a. Balaa waan nu qabatee hin beeynu sifti akkasii sifa munaafiqaati. Nama alatti kolfee taphatee seeqee booharee wayita bakka bunaa haasa'ee san danda'an qaba. Wayita bakka salaataa dhufu idhaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadhkuruuna allaha illaa qaliilaa jedha rabbi. Ceem'aa haifataa salaatan jedha rabbi. Waa xiqqoo malee waa takka rabbiin hin yaadatan jedha rabbi. Sifti akkasii kun sifa munaafiqaati. Idan qalbii teenna yoo milkaa'ina dhuunfaa islaamummaan qophitti nuu ta'uu barbaaddu salaata keessatti uf barbaadi. Kanaaf wanni islaamummaan qabdu dhuunfa irratti himameen dhumu Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam amantii tana keessatti namni rabbitti amane kun ajaa'iba qaba jedhan. Nuti argannu argataan rabbi irratti adaban dhabnu immoo abdii murree rabbi irraan gallu. Yoo musiiban nutti buuteen sabbarra yoo gaaromina arganneen shakkarra kuni sifa nama rabbitti amaneeti. Cajaban liamri ilmu'min inna amrahu kullahu lahu khayr. Amriin nama mu'minaa kun nama dinqisiisa jedhan. Amriin isaa kun hundi khayrii isaa qaba. In asaabathu sarraa yoo tolinni wahii gammachuu wahii guddinni ulfinni jijjiiramni wahii isa tuqe shakara fakaana khayran lah. Rabbii galata galcheesitu kana naa godhi jedhee rabbii galata galcheeti khayrii isaa taya. Yoo hammeenyi rakkinni balaan musiiban hirdhinni wahii isatti bu'e sabara hin obsaa kanatu khayrii isaa taya. Kana mu'mina malee namni biroo hin qabu jedhe Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Mu'minni akka kana adeemsi namni islaamaa ittiin jiraatu akka kana faallaa sanii
namni wayta waan qabne karoorri inni sii baasuu fi yaanni inni sii gumaachuu yaada bareeda waan gaariidha. Gaafa waan qabne si bira taa'ee si mari'ata, yoo argate immoo namni rabbi hin beekne si baqata. Kulli keezii boonaatii fi hirdhina ilma namaa firinxiixuu fi adaba dhabuu qabeenya walitti hidha rabbi. Kallaa innal insaana la yaxgaa, ilmi namaa kun jallataa jedhe wasanaa baya jedhe rabbi. Arra'aahu istagnaa jedhe rabbi. Sababa lubbuu fi ta duroomte arguutiif adaba dhaba jedhe rabbi. Wanni namni islaamaa nama birootiin itti adda ta'uun yoo argate rabbi isaa galatoonfata. Beekumsa kiyyaan argadhen jedhu, anatu waan akkanaa godhee mala beekaaf qarummaa qabaaf argadhen jedhu, rabbitu naa ta'ee beeka mu'minni. Yoo hammeenyii fi balaa fi rakkinni isa mudatellee komii fi laaluun baa'isu rabbi biraa dhufte jedhee sabbara sabrillee itti ajiri argata. Yoo shakkare daballi itti argata. Dubbiin hundi khayrii isaa qaba. La'in shakartum la'aziidannakum, na shakkartan isinii dabala. Nama sabbaru balaan rakkinni isa mudate innamaa yuwaffa assaabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Kuni nama mu'minaa maleetiif hin ta'u. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن رسول ربي صلى الله عليه وسلم. أمانتين إسلام دوم فتلا كانت كبجة ملكائنا ججيرا من أمتي قوتي قمتا كيستهو ملكائن إسلام مرة والتجيرا دوم فت إيغا نميتي يو خيرات دلغتي جرو ملكي جرات يو همتوني ستو يتسبرين إتي ملكي أرغتو yoo waan gaarii argate itti shakkaree rabbiin bira gaarii argatu akka gamtaatitti hoo ilmi namaa kun wanni walitti hidhamuun karaa halaali. Karaan nasabni namaa firaa fi xoomni namaa itti baay'atuun karaa nikaa halaalaatiin. Ilmi tokko karaan maletti ilmoo diqaalaa yookaan sagaggaalummaa fi waan hamtuu dalaguun shari'aa keenna keessatti fafaa fi badii guddaadha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa dhiira gaafa uumu dubartiif uume, nurraa uumee nuuf uume. Cinaacha kanarraa uumee rabbi nurrumaa uumee nuuf uume. Rabbiin kun osoo dubartii tana matarraa nu uume, matarraa uume, silaa aga yoonaatitti dhiirri hundi dubartii matabbaata. Osoo rabbiin dubartii tana harkarraa uume silaa dhiirri hundi dubartii makaban. Osoo duydarraa uume akka daa'ima ushururuu duyda baannee deemna dubartii. Osoo lukarraa nu uume hin dhiinna. Cinaacha kanarraa uume rabbi ufitti qabaa jechuudha. Sinigala jireenyi gamtaa islaamummaa keessatti gatii qabu. Jireenya halaalaa ka tartiiba islaamummaatiin ijaarame qofa. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جدو جار صف جارتي ربك أبتي لمان إبسي مودة فرحمان إبسي ربي. جالل لكم قوسك أبا ابن القيم كتاب إساء روضة المحبين كيستي أصو نكاين الأتين dubartii jaalachuun bolola jedhe. Bololli haraamatti si geessa, haraamni ibiddatti si geessa jedhe. Eega nikaa hidhatini, eega bultii halaalatti seenani jaalachuun wama nikaa hidhatte kan huwa sacaada milkaa'ina jedhee karaa gabaabaa ibse. Jidduu jaarsaaf jaartii rabbi qabxii lamaan hime. Mawadda tokko jaalala, ورحمة رحمته. qabxiin kun qabxii gurguddaadha. Namni osoo bultii halaalitti hin seenin jaalala rabbi qabxii lamaan nuu kaa'e kana inni 70 lakkaa gorora buusaa.
wanni namni qaaxiraa haraamatti yenee fiqirii fi chokoleetaa fi maarree jedhee itti bulu kun wanni halaalli nikeenyi gaariin keessa hin jirre ka karaa badiitiin deemamu islaamummaan akka xuritti ilaalti, akka wasakatti ilaalti. Gaafa bultii halaalatti dhufan immoo mujtama'a jidduu abbaa manaatiif haadha manaa jaalalaan wajji jiraadhaa, rahmataan wajji jiraadhaa jettee ajajdi jechu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli, irra caalaan keessan nama maatii isaa biratti caalaa ta'ee argame, anis maatii kiyya caalaadha jedhan. Namni gariin wayta mana dhufu doqna, wayta alatti ba'u arja. Islaamummaan akka kanan qabdu. Hattan Umar waan jedhe dhiira jechuun nama haadha manaa biratti akka daa'imaa ta'u, yeroo haajaa ammoo dhiira ta'ee ka argamu jedhan. Namni alatti luynaa hedduutu jira ka manatti goota. Haadha manaa irratti hin gootomin. Gaaromina, jiruu bareedduu, jiruu gaarii, jiruu laafinaa, jiruu jaalalli jiru, ka rahmanni jiru wajji jiraadhu. Islaamummaan akkanatti si ajajdi. Amantii namarraa dhalataniif, haadhaa abbaa irraa dhalatan kanaafillee ulfinaa fi sadarkaa kennutti si ajajdu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa waa mara miizaana nuu kaaya. Ilma namaa kanaaf akka rabbiin haqaa isa malee hin jirre dubbatee murtii godhee haadha abbatti illee tola oolaa nuu dabarse. Amantiin islaamaa amantii akkasitti nu ajajdu. Amantii namni tokko yoo waa argate, yoo rabbi isaa dabarse, wanni rabbi isaa aanjesse kun qobxii isatti dhuunfaa isatti ufii isaa qofaaf jijjiiraa osoo hin taane waan kana namaa qoodi, ittiin nama tajaajili, zakaa keessaa baasi, sadaqaa keessaa kenni, kanatti si ajajdi. Laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li akhiihi maa yuhibbu li nafsi. Tokkoon keessan hin amanne, iimaana dhugaa hin amanne, aga waan ufiin jaalatu obboleessa isaatiin jaalatutti. Islaamummaan kana qabdi. Waan ufii jaalatu obboleessa keetiin jaaladhutti si ajajdi. Islaamummaan dhala ilma namaa kanaaf milkaa'ina guddaa, jiruu ilma namaa, jiruu gamtaa, jiruu dhuunfaa kana hundatti milkaa'ina gooteeti. Yaada akka xumuraa muhaadaraatiin nattiin goolabnuun garii dogoggoroota namni islaamummaa keessatti maqaballeessi hin dubbatu qabxii tokko lama sadii isinii kaasa. Tokkoffaa wanni islaamummaan akka maqaa balleessitti ittiin jedhan amantii sayfiin dhufte jedhan. Amantii sayfiin dhufte, amantii lubbuu namaa ajjeesuun dhufte, amantii dhiiga namaa dhangalaasuun dhufte jedhanii amantii tana maqaa balleessan. Garuu islaamummaan faallaasaniiti. Amantii sayfiin babal'attee miti. Laa ikraaha fiddiin. Matarra si dhaabanii dirqiin amanii miti bar. Adeemsa qaba, tartiibaata qaba. Wanni hundi maqsada, shari'aan tun maqsada of dandeette qabdi. Akkanumatti namni maqsada goyduu qabatee osoo waa takkan argine karra tokkon bananne akkanumatti ittiin deemuu miti islaamummaan tun. Islaamummaan gaafa dhuftu lubbuu dhala ilma namaa kana hunda affeerrii bilisaa gootiif seera islaamaa ol taasisuuf nama tokko islaamummaa fudhadhi jedhaniin, yoo didde gibira kafali jedhaniin nama amantiin fudhanne si jala bulee gibiran kafal, si wajjin deemu, si jalatti hin bulu, sirratti olaantummaa mul'isuuf tattaafu ofirraa dhorguudhaan ma'anaan jihaada jechuun. Yoo didde jidduu kennaaf jidduu kan sayfii malee wanni takkan jiru jechuun takkumaan dhuftee nama ajjeesaan jettu islaamummaan. Seenaa warra duraan darbellee wayita xaalayaa kaan Faarisitti, kaan Ruumitti, kaan Habashaatti, kaan biyyoota garagaratti labsan aslim taslim jedha rasuulli. Islaamummaa fudhadhu nagaya baataa jedhaniin, diddu gibira nuu kafali jedhaniin homaas hin tuynu, nu jalatti buli jechu, olaantummaan ta'e gadaa taatu jechuu bar. Yoo didde immoo araarri nu jidduu hin jiru jechuu. Kuni seera malee amantii lafaa kaatee akkanumatti lubbuu namaa ajjeestuu miti. Inni biraa
amantii mirga dubartii sarbiteedha. Wanni aga islaamummaa dubartii kabajaatti godhan jiru. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lola tokko wayita ergan dubartiin ajjeesinaa dhaammatan. Daa'imman hin ajjeesinaa dhaammatan. Nama isin hin tuqin maanguddoota akkanumatti hin ajjeesinaa dhaammatan. Muka murinaa dhaammatan. Wantoota hedduu dhaamaniiti san keessa amriin jabaan. Dubartiin obboleettiidha, haadha. Waan hedduutti namaa oolti hin ajjeesinaa wayita jihaada deemtan. Sahaabtichi tokko Abuu Dujaanaa jedhaniin. Abuu Dujaanaa beekamaadha. Huccuu kirrii diimtuu takka matatti hidhata. Wayita inni carqii diimtuu matatti hidhatu hin beekama jedhan. Jagnummaan isaa adda jedhan. Lola akkanatti akka gaaraa dhaabbatu kana osoo fottoisu tarsaasu hindii duubarraa geerartu arge. Hindi ajjeesuuf akkana sayfiitti ol fuudhee Rasuulli dubartiin ajjeesinaa dhaammatan jedhee sayfiirraa qabeedhe. Maan ajjeesin jennaan sayfii nabiitiin isii mataa falaxee maqaa of hin balleessu jedhe. Dubartii gatiitti gooti islaamummaan. Kabajaa guddaa qabdiifi amantiin islaamaa amantii akkanaati. Idan amantii islaamaa wayita jennu guyyatti yeroo 5 salaatuu qofaa miti. Seera hedduu qabdi. Bulmaata hedduutu isii keessa jira. Amantii tan akkamitti jabeeffatuu dandeenya? Tokkoffaa baratuun jabeeffatuu dandeenya. Karaan itti jabeeffatuu dandeenyuun karaa amantii tana baratuutiin. Wallaalaan maal harkaa qabama? Qilleensa hunda bubbisu wanni duuka bubbisu wallaala. Namni yoo waa beeken sabata. Gadi dhaabbata. Furtuu beeytu ta'uu ittiin banantan. Furtuu yoo ilkee hin qabne mana si hin banti? Hin bannu. Namni ilkaan fixate waa ciniinuu hin danda'u. Namni yoo beekumsa hin qabaanne omuttuu hin tolu. Tokkoffaa akka dhaamsatti hawaasa magaalaa baatuu wanni dhaamu amantii teenna haa barannu. Gadaa dur namni amantii tana baratuuf kiiloomeetira hedduu dhaqee kaan bahaa seensatti dhaqee kuun baala mukaa nyaatee rakkatee waa meeqa mudatee islaamummaa ardhaa nuti ittiin bareennee teennu kana karaa akkanaa kanaan nu bira gayan. Nuti garuu amantiin tun dhuftee manatti harka nu cabbatte. Namni hedduun jalaa dide. Amantii dhuftee manatti harka nu cabbatte kana mubaaya'aa goonee dhufnee haqaraanuun akka dhaamsaati. Walii gallaami? Rabbi nu haa laafisu. Yaa Rabbi nu anjeesi. Nama baratu nu godhi. Diin kanarratti thabaata nuu kenni. Biyya tana biyya diinii, biyya islaamummaan keessa calaqqiftu, biyya tawhidaa, biyya guddina yaa Rabbi nu godhi. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.